gadi sanate hichayato si jalano la yadani malif nam bayne jalaleto ani yada awani ya baredu imtala dubra jalalan kana sentega ya baredu imtala dubra jalalan kana sentega jalalti ana fafora otume ti wajjara jalalti ana fora otume ti wajjara gaafni sirrakkachuu qabdan yookaan gaafni siyyaachisuu qabu gaafa jaalalleen teessan yookaan haati manaa teessan isiniin haasa'u yookaan isin wajjin wal caqacaquu dhaabde ta'uu qaba. Sababni isaas yoo isin wajjin wal caqacaqaa kanaan dura turte murtee sammuu isiitirra geettee jirti jechuudha. Kana jechuun sammuu fi keessaa dileet isin gootee jirti isin wajjin haasaa dhaabdee jirti jechuudha. Gaafa san furmaata daftanii barbaaduu qabdan jechuudha. Tole har'aan tana waa xiqqoo wahii isiniif qabadhee dhufee jira. Jannaan garamitti deemaa jirti. Imaan ammoo maaliif xalqaa jara jeddu seentisa jedhuu fi abdiin dhuguma jaalatee akkamii jaalalli isaanii fuulduratti deemaa jiramoo karatti hafeeti jira isa jiru waliin laalla jechuudha. Egaa ani xiinxaltuu jaalalaati chaanalli kiyya jechuudha. Kan poolitikarraa ifa ta'e kan amantii walitti buusirraa bilisa ta'e jechuudha. So kan odeeffannoo haarawaa odeeffannoo sirrii ta'u isin biraan ga'uu fi akkuma san immoo jaalalleewwan lamaan shaa godhee barumsa bareedaa gumaachaa fi haadha manaaf abbaa manaa gorsa bareedaa kan laatuuf chaanalli kenna. Kanaafiyyuu warri chaanala kanaaf haarawaa nutti makamaa jirtan subscribe godhadhaa mallattoo bilbilaa tuqadhaa yeroo kamiyyuu mana isin jirtanitti ergaa nuti dabarsinu isinaa qaqqabu isiniin jira. Maaliif irraa haasofte jechuun keessaniin ooluu gaafii keessatti isinii deebisaa dhimma isaanirraa haasofte jechuudha. Namoonni gaafa jireenya laayivii isaanii miidiyaa kanarratti fidan namoonni akka barumsa irraa fudhataniif jechuudha. Tokko barumsa irraa fudhate tokko immoo itti gowwoomsamaa jechuudha. Akka isin ittiin gowwoomsan akka barumsa irraa fudhataniif isinii qabadee dhufe jechuudha. Kanaafiyyuu odeeffannoo sirrii ta'een isinii qabadee dhufe garamitti akka ijoolleen kun deemaa jiranii akkuma san immoo imaan inni jiru kun yoo maaliif jedduu isaanii seene kan jirus waliin laalla. Imaan eenyudha maaliif jireenya namaa keessa seentee isa jedhus waliin kalaalutaa hanqa dhumaatiitiin wajji tura garuu laayikii gochuun dagatina laayikii godhaa waan na daggaftaniif hunda keessanuu baay'ee isin jaalladha jajjabina isin na jajjabeessaniin haqa ammaatti jabaadhee har'a ga'ee jira. Warri osoo hin hifaatiin haga irratti na cira dhaabbattanii jajjabeessaa jirtan hundi keessan onni irraan isin galateeffadhaa isiniin jedha. Ani keessanii wajjin turu hannishaadhaa hanniin haadha jaalalaati jaalala leelliftii jaalala addunyaadhaan dorgomsiifti. Kanaafuu jaalalaan shaa jechuu fi odeeffannoo haarawaa bicha isiniin kan gabaasudha chaanaalli keenya gara fuulduratti waan baay'ee hojjetee kan isinii gumaachuudha. Chaanaala kana subscribe gochuun dagatiin laayikii godhaa laayikii gaafa isin gootan viidiyoon sheerii ta'a jechuudha. Laayikii gochuun irraanfatina. Akkuma kana ammoo chaanaala kana sheerii godhaa jechuudha. Maaliif ergaan ani dabarsu kun akka jara san bira ga'u jechuudha. Imaan abdii jarnaa bira akka erkaan kiyya kun ga'u kan gorsan ilaateef kun akka isaan bira ga'u jechuudha. Maaliif jireenya ofii namoonni gaafa fidanii laayivii fi miidiyaa kana irratti maxxansan namoonni yaada istaayitii isaatti kennata jechuudha. Kanaaf yaada dhuunfaa kiyyaan itti kennadha jechuudha. Waan natti fakkaate waan ilaalchi dubbannaa isaaniitirraa madaala jechuudha. Tokko gowwoomsamuu danda'an tokko irraa qaroomuu danda'an bakka waa baay'eetu inni jira jechuudha. Isarraa fi immoo dogongora tokko gaafa uumamu namoonni keenya bakka nagatiifi bicharratti xiyyeeffatanii namoonni chaatiin taane nama barreessanii jirtanii. Gaarii namni duraan hojjate waan maxxannoo yoo namni balleesse wanta badaa san bicharratti xiyyeeffatan yeroo baay'ee akkas ta'uu hin qabu. Bakka bal'isanii yaaddanii faallaa jecha sanii barreessitanii nama san sirreessuu danda'uu qabdanii maaliif koomentaara tokko gaafa ilaalu keessattuu imaan jalatti koomentiin isin tolchitan baay'ee koomentii nama dabbaruudha. Osoo tolchuu baattanii koomentii akkasii bareedaa afaan Oromootiin afaan miidhagaa kanaan yennaa nama arrabsitan isinirraan bareedu gaayis. Maaliif namoonni akka itti fakkaate hojjetan jarri piraank hojjetaa jiranii dhugaa jiraachuu danda'a hin beekamu garuu laayivii namaa keessa nama arrabsuun hin barbaachisu garuu immoo baay'isanii godhan immoo akka kanatti deebisanii seera qabeessan jechuudha deebii ni deebisnaaf jechuudha. So laayivii isaanii fidaniira miidiyaa kanarratti erga laayivii isaanii fidan immootiyyuu seeraan haala miidhagaan haala hawaasni irraa barachuu qabuun fudhachuu danda'u qaban. Tole haasawa biraa keessa seenee jira dhimma odeeffannoo qabadhee dhufeetitti haada barumsanii jira. Tole jannaan viidiyoo harree giddiifte irratti jechuudha waa baay'ee dubbatteeti turte. So dhugaa dubbachuudhaaf
dhugaas ni fakkaata piraankii osoo hin taane dhugaas ni fakkaata haasofni jannaan taasifte jechuudha haasofni abdiin taasisellee jechuudha so maaliif yeroo tokko namoonni jireenya keenya nuuf jiraatan baay'eetu jira bara so akkuma isiin jette jannaan dubbattee jechuudha imaan mana sii dhaquu hin turre jechuudha maaliif abbaa manaa saa qabaatu baattus dubartiin tokko bakka haadhi manaa mana hin jirretti mana haadha manaa isaan dhaquun dhorkadha jechuudha. Yoo hayyama isiitii fi geela isii taate hayyama isiitiin dhaqxe malee hayyama isiitiin malee dhaquun qabdu jechuudha. Imaan garuu dhaqxeet እንደውም ስቱዲዮ isaa keessatti jettee manaamin deebisuu fi dogongora jannatu qaba manaamin jettee awwaakkaboon sirrii miti jechuudha. Yoo hayyama isiitiin taate dhugaadha yoo hayyama isiitiin sirrii miti jechuudha. Sirriidha jarri kun lamaan haadha manaaf abbaa manaa miti jaalaliiwwan lamaan garuu jaalallee qabaa ayyamsiisuun qabachuun tokko ni jira. Annam immoo yoo jannaa biraan nagaa waan isiniin jeefi waan dasee tokko hojjete jechuudha jannaan dhugaa rabbi nama dinqisiifadhu jannaan jechuudha. Maaliif abdii miti hajji jechuudha. So abdii fi hajjirra ani hajji waameen beeku ni beektanii abdii jaa jechuudha jara lachiin iyyuu. So hajji likkiitti miti jechuudha. Hojii isa fakkaatuu fi jecha isa fakkaatu jettee malee wanti isin arrasitee hin jiru jechuudha. Ilmi namaa tokko onnee namaatiin taphachuurra nama dhiisuu wayya jechuudha. Isinii galtee al tokko iyyuu hajjii itti balleessitee hiriyaa kiyya itti balleessitee dhiifama gaafadhu gabbayii manaaman al tokko iyyuu imaan itti balleessitee gabbayii dhiifama gaafadhu manaaman jarreenyu waan ta'aniif dhiifama gaafatti waan isaan fakkaatu ittiin isin jamman hin aannasaa jecha isin jette sun jechi jannaan jette suni. Jarreen lamaanitu hin aannasaa'u. Kanaafiyyuu isaan lamaan jireenya mataa isaanii hin beekan jireenya namaa keessa maaliif galanii? Please laayifii namaa keessa hin galinaadha. Haadha manaaf abbaan manaa gaafa wal lolan jara lammeen bichaa fi maaltu beeka jaamaami? So jara lamaaniif rabbi bichaatu beeka jechuudha. Siigiltee wanti beekamu hin jiru jecha haadha manaaf abbaa mana jedhu wanti uumamu. Kanaafiyyuu namni itti dakkalamuun barbaachisaa miti. Haadhamma janna balleessaa qaba, abdii balleessaa qaba, jee murteessuu hin danda'u. Balleessaan jara lamaan jedhu hin jira jechuudha. Akka jirutti maaltu jira? Tokkoffaa laayivii isaanii piliis jechuudha. Dhugaa rabbi laayivii keessan miidiyaa kanarratti hin baasina jechuudha. Laayivii keessan gaarii baasa malee isa hammeenya hin baasina jechuudha. Kanaafiyyuu sanaxanuu qabna dhugaa. Jaalala barsiisuu qabna hawaasa kan isin jaalala deebiin yaamicha isinii godha jechuudha. Irra deebi'ee yaamicha isiniif godha. Jaalala labsaa, jaalala barsiisaa, tokkummaa barsiisaa. Namni tidaariin akka jaalala qabu, tidaariin akka gammachuu qabu, tidaariin barbaa miti. Tidaarii yookaan idaa wayii ofitti fuutanii galtanii miti. Tidaariin baqqaasin tidaarii zaacha wayii gootanii badhaaloota sodaachisaa jirtu. Kun qalee argisiisaa, kun maarree tidaarii jechuun bardastaadha. Tidaarii jechuun kibiriidha. Tidaariin ulfina guddaa qaba gammachuu guddaa qaba bara dhaloota kee lammaffaati abbaa kee lammaffaa argatta bara isinii galtee jechuun ana tidaarii jechuun akka kan kootti gammachuu addunyaa kanarraa hin jee amana jechuudha tidaarii jechuun jechuudha isin garuu tidaarii jechuun balaa gad dhaabateetu yaaddu akkasii yaaddu jechuudha kanaafuu akkasii yaadina jireenyi dhaloonni akka qalal godhee bultii isaa ijaarratuu danda'u. Barsiisuu fi lallabuu qabdan malee akka tidaariin idaa wayii ta'ee tidaariin xilaachaa wayii ta'ee tidaarii jechuun baqqaa kafaatii wayii ta'eetti isinirraa argama jechuudha yeroo baay'ee. Kana labsuun barbaachisaa miti waan namaas xaalla'u. Kanaafuyyuu ammas fagoo hin jirtanii hundi keessanuu deebi'aa kararratti. Imaan immoo iyyuu bahi tidaarii namaa keessa. Tidaarii namaa keessaa bahi si jammarati dogongora guddaa fi guddaa keessa jirtaa jechuudha. Maaliif? Caaltuu minciyyoo miskiina san tidaarii si keessa baastee akka kan hojjetaa kan jirtu iyyuu as dogongora mataan kee hajjiin dogongoramaadha mataan isaa isin lachuuyyuu mataan keessan gaafii guddaa qaba jechuudha namni so isin gaafa turaate gaafii guddaa isinitti dhiyaatu qabu jira jechuudha. Kanaaf iyyuu hordoftoota kiyya imaan bahee jechuun hin barbaada imaan hin barallee naagaa tidaarii namaa keessaa bahee. Ibaluutu rakkoo qaba mana ormaa hin dhaqini sayyuu abbaa mana qabdaa mire abbaa manaa erga qabaatti abbaa manaa kee wajjin hin jiraadhu abbaa manaa kee wajjin mana kee taa'ii malee mana ormaa dhaqxee mana ormaa osoo haadhi manaa mana hin jirre mana keessan deemini dhimma wajji qabdaa jetteeti jirti kun ammaan tana jannaani dhimma wajji qabdus as baatee dubbachuudha qabdaa siinjaa. So amma immoo iyyuu jechuudha garri isaanitti deemaa jiran akka xiinxala sammuu xiinxalaa kan kootte jechuudha garri isaanitti deemaa jiran gara adda ba'uutti deemaa jiran jechuudha. Jannaan bilbilaa fi hin ture
onne kiyya laateefiin ture akkumaan maarree ta'uu maarree taaja'a. Maayimaansii Oromoo tokko maal jedhamu dubartii harmillee maalii harmisirra maali jedhamu tinaawuu taasisan hordoftoota kiyya. Akkuma isaanis illee gara laaftee dhayixee dhiifamaas gaafattee keessanis dawwaltee maal jettee bakka amamoo tasfaa murattee jirti jechuudha. Bakka kaawwan bala dastanyaan hin jetila. Ani kanaachi gammachuudhaan hojjete viidiyoo itti bakka of keessa sammuusi keessa baasteerti jechuudha. Sammuusi keessa baasteerti utubaan haga dhiiban qaba haga dhiisan qaban isin ammaan tana dhiisteerti jechuudha. Dhiistee jirti jechuudha. Iddoon bira dabartee ati nama jaalala hin beeknedha. Nama jaalalaaf aarsaa hin kaffalle nama jaalala beekee hin qeeballeedha jettee dhugaadha. Jaalala osoo beektan maal gocha asirraa maal goota si jamara. Jaalalli keessaan kan dandamamu malee jaalalli sirrii miidiyaa irratti miti. Miidiyaa irratti baaftan taanaan isin dhiqeeti isin afe isin goggosi maalirra jinni laayifii keessan miidiyaa irratti baasnaa isin jaa. Ani amman tana daamsiin ani qabu yookaan sirrii jirta namni ani jiru hin jannaadha. Janna sirrii jirti jedhee kana nanaa maanu imaanii fi hajjitti jechuudha akkasii deebisuu keetiif sirrii jirtaan jaa. Viidiyoolee kan kee duraan hojjettee fi viidiyoo har'a hojjettee irrattillee imaaniidhaan dhugaadha jettee siin jaa. Manabbar abdiin immoo dogoggora guddaa keessa jira jechuudha. Kun xiinxala kooti jechuudha. Isin xiinxaluu kiyya jechuudha. Isin ilaalee isin safaruu ni jira. Dogoggora guddaa keessa jirta. Intala shamarra takka si jaallattee jirti. Beekuu fi qabdaa keessa dubbisuu qabdaa. Keessawwan biraa fixuu qabdaa. Miidiyaa irratti hafarsuu hin qabdu jechuudha. Miidiyaa irratti hafarsuu hin qabdu jechuudha. Kanaafiyyuu keessan fixadhaa. Keessan fixadhaa. Isiniin jaa immootuyyuu imaaniin kan deebisiif jettee mana keessa ooftu dhiisii jechuudha. Maaliif kun sirraa hin bareedu jechuudha. Sijjamar imaanii fi hajjiin sirraa hin bareedan jechuudha. Abdii dhugaa dubbachuudhaaf. Waan si maxxanu jala deeme jechuudha. Waan si fakkaatu jala deeme jechuudha. Kanas isiniin jaa hordoftoota kiyyaa wanti balleesse yoo viidiyoo kana keessa jiraate immoo hundi keessanuu dhiifama kanaan jettan abdii guddaan qaba. Waan ijoo turtaniif immoo baay'ee sin jaalladha baay'ee sin kabajaa keessa kiyya iddoo guddaa takkaan isiniif qabu hunda keessaniif jechuudha. Galata guddaa nama qabdu nagaan naa turaa garuuyyuu laayikii gochuun dagitinaa yeroo gaarii naaf qabaadha.